Kaameraan dhoksaadhaa ittiin nama hordofan mana hojii isin hojjatan keessa yoo jiraate akkasuma kifilii isin bultan keessa yoo jiraate akkaataa karaa salphaa ta'een beekuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argeetti fayyadamu viidiyoo kun laayik sheer gochuun nafaa tura hordofaa. Aappiin kaameraan dhoksaadhaa jiraatu ittiin beekan kanaas gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti gola Oromiyaa ittanii barreessanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jala irratti ni baasa irratti tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan irratti tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanaan sitti sifataa solo ta'e koonni sarchii irratti tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee kaameraa barreessan achi booda sarchii fuuldura kanatti kilikni gootu sarchii gootu. Achi booda ammallee haala kanaan suuraa kana sifataa suuraa kanatti tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappicha gabbuufachuudhaaf solo oltaa gaddeemtu oltaa deemtu manumaati. Achi booda dhumarratti qalama deemaan kan barraa yaabbas tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood kan jettutti daawulood saniiti aappii kana billoo keessatti gabbuufatanii. Achi booda aappii gabbuufatanii yeroo galtan aappiin kana haala kanaan isiniif banamaa jechuudha. Haala kanaan kanneen isiniif tarreessa jechuudha. Kanneen isiniif tarreessa kana keessa asirratti yeroo tokkoof kilikni gootu jechuudha. Yeroo asirratti kilik gootan jechuudha yoo kaameraan dhoksaadhaa ittiin nama hordofan mana isin hojjetan keessa jiraate bilbili keessan iyyeetii diimaa isin agarsiisuun sagalee isin dhageessa. Yoo immoo kaameraan tokkolleen hin jiraanne mana san keessaas kifilii isin bultan keessaas yoo hin jiraanne bilbili keessan diimaa isin agarsiisu sagalee iyyellee isin dhageessu jechuudha. Kanaan adda baafachuu dandeessan.